Yooyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan Qaanqee Show qopheesse kan isin biraan ga'us kuni qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa Qaanqee Show keessatti qophii gingilchaa jettuu qabna. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 22 irra geenye jirra. Marsaa 22ffaan abbaan carraa abbaan darbe pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimalis Abdiisaati. Obbo Shimee nagaa jirtu? Nagaan isiniif baay'atu. Arran uftan waajjira ko obbo Shimee. Gingilcha arran isin kaawwadha arragno. Asirra isin kaa'een isin gingilcha obbo Shimee. Dandeeyyuun baataa gingilchaan ko kun. Waan keessa waan baay'ee jira wanti gingilfamu xiqqoodhuma see har'a irraa gingilchine isa kaan guyyaa biraatti deebina. Marsaa 22ffaan kan keessan obbo Shimee. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen maamila Qaanqee Show YouTube chaanaalii keenya akkasumas Facebook Qaanqee Show irratti maamila ta'an yoo jiraattan wanti gara Qaanqee Showtiin gingilchaan isiniif darbu karaa salphaatti akka isin biraan ga'uuf YouTube chaanaalii keenya gubbaadhaan subscribe gochuu Qaanqee Show Facebookis barbaadanii like gochuudhaa fi torbaniin sagantaa isiniif darbu gingilcha hordofuu dandeessu. Akkasumas gingilchaa kana gubbaarratti wanti dhufamee isiniif gingilfamu gola keessan keessa yoo jiraatis achas nutti ergaa. Egaa har'a gingilchaa marsaa 22ffaa har'a tutuun hin darbin dura kabajamaa keenya, jaallatamaa keenya, siidaa qabsoo Oromoo, hayyuu keenya, doktora keenya, artistii keenya, adeeroo keenya, Dr. Ali Birraa nagaan Waaqayyoo siif baay'atu lafaa keenya nagaa si gaafadhaa akkam jirta? Dr. Ali Birraan yeroo baay'ee nama haasaa jaallatu miti. Haasaan jaallatu walleedhumaan rakkoo uummata isaatii, quuqama uummata isaatii dubbata. Artistoota jiran keessumaayyuu warra gurguddaa keessa nama gadi ba'ee miidiyaatti baay'ee haasa'u miti. Garuu haalli yeroo ammaa deemaa jiru hammam akka isatti ulfaate hammam akka baattachuu dadhabe mul'isa. Dr. Ali Birraan umurii isaa guutuu waggaa 50 ol qabsoo artiidhaan aadaa Oromoo irratti, afaan Oromoo irratti, jireenya Oromoo irratti, dinagdee Oromoo irratti wanti inni godhaa darbe waan salphaa miti. Garuu dubbiin amma waa'ee artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee dhufe kana keessatti garuu baay'ee akka miidhamee fi baay'ee akka of qabachuu dadhabe yeroo baay'ee keessa isaatti nama dubbachaa ture. Har'a garuu akka inni gadi ba'ee dubbatu isa taasisee jira. Dr. Ali Birraa kabajaaf jaalala guddaa siif qabna. Haasaa goote miti gaafa sana seenaa goote jechooti ati dubbatte haasaan ati dubbatte utuu muuziqaa jalaa qabaate akka walleeti naaf baay'ee akkaataa itti dubbattu dhugaan ati dubbatte akkaataa itti lafa keesse hundumaatti baay'ee sirraa gammannee jirra. Dhugaa Oromoo dubbachuun kee haqa Oromoo dubbachuun kee kun immoo jessiif yeroo jalqabaa miti umurii keetti fixxe waan ta'eef akka waan haaraa ati goote ittiin ilaalu waggaa 50 ol kanuma keessa jirta. Garuu wanti adda taasisetu dur yeroo baay'ee miidiyaadhaan dubbachuutti hin beekamtu miidiyaadhaan artii kee goote turte har'a garuu gadi baatee kana dubbachuun kee Oromoo biraa daran jaalala dursii qabnu caalaa akkasi jaallannu ta'e kan dursii qabannu caalaa dachaadhaan akkasi kabajnu ta'e abbaa keenya nuuf jiraadhati umurii nuuf dheeradhu waan an jedhu qabu sirraa baranne qeerroo hedduu hoomishiteetta hayyoota hedduu hoomishiteetta wallee kee keessatti haala qilleensaa waa'ee barmootaa waa'ee ispoortii waa'ee bultii waa'ee jireenyaa waa'ee tokkummaa waa'ee qabsoo waan ati wallisin hin jiru nuuf jiraadhu dhugaa nuti warra ayyaana qabeettiidha har'a siinsi qabaachuu keenyatti ijaan immoo si arguu keenyatti si wajjin haasa'uu keenyatti obbiratti si arguu keenyatti baay'ee gammanna ammallee Waaqayyoo si haa jiraachisun siin jira Dr. Ali Birraa dachaa nuuf jiraadhu Waaqayyoo umurii irratti umurii siif dabalu. Prime Media muumicha ministeeraa jechuudha. Prime Media kun miidiyaa mootummaan ijaareedha. Achi keessatti diaasporaan mul'achuu jalqabanii jiru. Diaasporaadhaan dha'uudhaa fi miidiyaa ijaaramteera. Miidiyaan kun miidiyaa mootummaati.
miidiyaa mootummaa ta'uusaa amma OBN wajjin wal cinaa qabdanii yoo ilaaltanii diizaayinii dhuma isaallee kan hojjetuuf nama tokko. Introon kun amma introon jalqabarratti agartan kuni oduu Prime Mediaadha. Introon isaa kan OBN immoo yoo ilaaltan ilaala tokkuma jechuudha. Warri wanta kana hojjete diizaayiniin isaa tokkuma. Piikchara keessaa geeddaran malee tokko. Namni guyyaa sana Dooktor kabajamaa hayyuu keenya interview godhu namni kuni namni akka boluu kuni gubaa'eedha. Gubaa'een nama guyyaa tokko miidiyaa irratti gadi ba'ee interview gaafiif deebii nama godhee waa'ee joornaalistummaa barate miti. Akkuma ka'ullee gadi ba'eemu waa namoota dudubbisallee miti. Paaltookii keessatti waliin iyyaa turre gubaa'eedha. Garuu miidiyaan sun miidiyaa diyaaspooraadhaan diyaaspooraa dha'uudhaaf ijaaramte waan ta'eef dirqama diyaaspooraa achirra kaa'uuf deemuu in agartooma baay'eetu gadi babba'uuf deema. Gubaa'een gadi ba'eera. Dooktar Biraanuun gadi ba'eera. Hussein Biraaneen gadi baateetti baay'ee dhufa dudduubaan kaayyoon isaa diyaaspooraadhaan dha'uudhaaf miidiyaan biraanis inni yeroo darbe nuubiyaa miidiyaa jedhu tokkos irratti hojjechaa turre quba qabdu. Kunis immoo garee biraati. Inni nuubiyaan miidiyaa sun garee taayyeedhaan hoogganamuudha. Inni kun immoo muummicha ministeeraa yookaas immoo injiinar Taakkeedhaan hoogganamuu danda'a ta'a. Gara fuula duraatti qorannee bira geenya baajeta guddaadhaan hojjetame. Ilaal wanti fuuldura dhaabbannu jara kana fuuldura dhaabbannu amma gubaa'ee kanarraa rakkoo hin qaban. Nama kanarraa rakkoo tokko hin qabu. Garuu qabsoo kana keessatti jireenya isaanii warri dhaban ijoollee qeerroo biyya keessaa waa'ee gaazexeessummaallee baratte warra hojii dhabaniif utuu hojii bananii isaan akka isaan hojjetan godhanii namni fuuldura dhaabbatu hin jiru. Diyaaspooraa biddeen faranjii isan quufsiifne diyaaspooraa walfarii biyya faranjii hin quufne biyyatti gashanii dhaqanii miidiyaa kennanii fi ijoolleen dheengadda garuu diina meeshaa hamma funyaaniitti hidhate fuuldura dhaabbattee lolte jijjiiramuma jedhamu kanallee fidde jijjiiramuma jedhamu kanayyuu asiin geesse qabsoofte sanaaf illee utuu nama tokkoof hojii bane waan gaarii ture. Isaan garuu kanan goone diyaaspooraa dhuma fidanii diyaaspooraa kaawwatanii diyaaspooraa baay'eetu gadi ba'uuf deemachiin sadii agarreerraa Dooktar Biraanuu agarreerraa Biraanee agarreerraa gubaa'ee agarreerraa baay'eetu gadi babba'uuf deema. Diyaaspooraa biddeen faranjii isa quufsuu dadhabeetu asiin gadi ba'a jechuudha. Waa'ee warra kanaa guyyaa biraa irratti hojjenna. Amma gubaa'eedhuma waa'een argeefin introon isaanii introo OBN wajjin tokko waan ta'eef yaada kennuudhaaf. Dubbiin koo har'aas kanarraas miti dooktorri keenya dooktor kabajamaan Alii Birraa ammas irra deebi'een jira. Waaqayyoo ulfina siif kennu. Waaqayyoo umurii keessi haa dheeressu. Nuuf jiraadhu dooktor. Ati nuuf hayyuudha. Ati nuuf seenaadha. Ati nuuf siidaa qabsoo keenyaati. Ulfaadhuun siin jedha. Gingilchaan keenya marsaa 22ffaan har'a akkuma sila isiniin jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimalis. Obbo Shime fayyaa jirtu? Suufiin koos akkuma kan keessanii qollafamuu dide. Obbo Shime waa'ee obbo Shime irraa obbo Shimeen pirezidaantota naannoo Oromiyaa amma isaan dura obbo Lammaa faatu ture. Otoo gara pirezidaantummaatti hin dhufin dura waardiyyaa muummicha ministeeraa natti fakkaatu turan. Dhiifama obbo Shime natti fakkaattu turtan. Maaliif yeroo muummichi ministeeraa biyya Irooppaa kana keessa naanna'aa turanii ilaa kana viidiyoo irratti mee ilaala obbo Shimee keenya. Ilaa mee ilaala. Ilaa harka isaaniiti. Harki guddaan agartan kuni harka obbo Shimallis. Obbo Kumaa Dammaqsaa wajjin dudduuba jiru. Harki bal'aan kun harkuma obbo Shimeeti laa. Hamma inni dheeratu mee ilaala. Akkuma asirratti agartan kana yeroo muummeen ministeeraa biyya Irooppaa kana keessa naanna'aa turanii obbo Shimallis isaanii wajjin biyyoota baay'ee irra deddeemaa turan. Viidiyoo kana viidiyoo tokkittiin uuman isiitti mul'isuudhaaf jedhee harki dheeraan hidhatu sun harka obbo Shimallis.
Egaa obbo Shimallis harka isaanii kanaan hojjaa isaanii sanaan akkuma Oromoo keenya sadurrii sana hojjaa dheeratu hojjaa sanaan gaafa qaamni isaaniis xiqqoora warra baaskeetboolii taphatan kana fakkaatu. Gaafa Dr. Abiyyi dudduuba deemaa turan sana ani sammuu koo keessa akka waardiyaanatti fakkaatu turan. Otoo gara pirezidaantii naannoo Oromiyaatti hin dhufin jechuudha. Maaliif lafuma Dr. Abiyyiin dhaqu duukaa dhaqu dudduuba deemuu isaanii xilaafaa baatu argeera. Suuraa tokko hin dhabe malee xilaafaa baatanii isaanii deeman argeera. Isaanii jaakeettii baatanii fa'aa dudduuba deemaniin argaa ture. Isaanii namoota karaarraa maksaa turan. Gaafa Dr. Abiyyi dhufu achi siqaa jedhanii namoota kana karaarraa maksaa turanii Daaneel Kibreetii wajjin dudduuba deemaa turan. Anaaf ani sammuu kootti gaan Dr. Abiyyiin muummeen keenya bakka dhaqaatti rakkoon isaanii mudatu nama akkasii kana of dudduubaa qabu gaardiin isaanii baay'ee nama beekamaadha hojjaan isaa furdaadha qaamni isaa guddaadha jedheen dhaadachaa ture. Kanaaf sammuu keenya keessatti kana ture sammuu Oromoo keessa Dr. Abiyyiin kana nu ka'an of dudduuba deemsisuun isaanii amma yeroo obbo Lammaa wajjin gara biyya Noorz Ameerikaa kana dhufanii waluma cinaa deemaa turan. Obbo Lammaadhaaf Dr. Abiyyi waluma cinaa deemu walii wajjin haasa'u turanii obbo Shimallis garuu dudduuba deemaa turan. Kanaaf gurra keenya ija keenya keessa wanti jiru isa biyya Irooppaa kanatti agarreedha. Pikichiroota kana faamee ilaala. Yeroo naqamtee dhaqanii yeroo biyya Irooppii kana keessa naanna'aa turanii yeroo naannoo naqamtee fa'aa dhaqan sana keessa akkaataan itti ilaaltanii obbo Shimallis dudduubuma deemu. Dudduuba gaafa deeman kana qaama isaanii kanaa hojjaa isaanii kanaa wajjin gaardii fakkaatu turan. Akkuma kanatti otoo furannee jennu pirezidaantummaarra dub jedhanii dhufanii taa'anii jechuudha. Yeroo isaan pirezidaantummaarra dhufanii taa'an sanas isuma sanatu sammuu keessa nu jira. Maaliif Dr. Abiyyiin sammuu keenya waan biraatiin biizii nu godhan. Obbo Shimallisiin akka pirezidaantummaatti iddoo biraarraa amma fakkeenyaaf obbo Lammaatuma hin argin dhufe pirezidaantummaa keessaan dhufe waan ta'eef dhama pirezidaantummaadhuma sitti qabaata. Warri kaanis nuti hin beekin iddoo biraarraa dhufan waan ta'eef wanta tokko si keessatti argama. Obbo Shimallisiin garuu jalqaba akkaataatti agarre sanatu sammuu keenya keessatti nu taa'e jechuudha. Dr. Abiyyi takkan nu godhe. Dr. Abiyyiin jalqabumatu fuudhanii olii gad deddeemsanii jaakeettii baatanii xilaa qabanii gaafa dudduuba deemanii gaafa nama wajjin haasa'an nama karaarraa maksiisanii fi maal gochaa turan sana obbo Shimallisiin akkasitti qabachaa turre jechuudha. Egaa namoonni baay'een obbo Shimallisii fi akkaataa pirezidaantota warra biraarratti iyyuu ilaaluu dhiisuun isaanii rakkoo inni guddaan isaa kana jechuudha. Rakkoo kana immoo eenyutu fidee muummicha ministeeraati. Muummichi ministeeraa sammuu keenya keessa wanti nu kaa'e obbo Shimallisiin of dudduuba adeemsisuudha. Obbo Shimallisiin xilaatti kennee deemsisuudha. Obbo Shimallisii jaakeettii kennanii gaafa deemsanii gaafa dhufanii pirezidaantummaarra ta'anii dhabni sun xiqqoosee dhabame jechuudha. Har'allee achirraa haasa'uuf hin turre. Gaaffiif deebii isaan yeroo darbee Zinaabuu Asraati OBN irratti godhan irrattitu waa gingilchuun barbaade. Kallattumaan gara haasaa keenyaatti deebida. Har'a wanti irraa haasa'uu dhufnee fi waa'ee isaan dheengadda yeroo darbee gaaffiif deebii Zinaabuu Asraati wajjin OBN irratti taasiseera jechuudha. Gaaffiin inni jalqaba irraa eegalame Dr. Abiyyiin muummeen ministeeraa miidiyaadhuma kanarratti gaafa jalqaba torban lamaan dura gaafa dhaqanii gaaffiif deebii ta'anii waa'ee Oromoo ta'uuf Oromoo hin taane isaanii irraati kan isaan ittiin jalqaba afaan saaqqatan. Har'a immoo waadaa nyaatteedha. Waadaa nyaatte, waadaa nyaanne, hin nyaanne akka mootummaatti isa obbo Lammaan waadaa jalqaba qabannee kaane sana galma ga'aa hin jiru jedhamu kanatu obbo Shimallisiin immoo Zinaabuun immoo akka waan nama tokkitti duwwaatti fakkeessee fidee obbo Shimallis waadaa galtanii turtanii gaafa aangoo argattanii waadaa nyaattanii namni obbo Shimallisiin waadaa nyaatte jedhe hin jiru. Zinaabuun dhageessaa? Bilxiginnaan yookiis immoo ODPtu waadaa nyaateedha. Obbo Lammaan Magarsaas kan isaan haasa'an waadaa nyaannee jedhan malee pirezidaantii Shimallis waadaa nyaatee hin jedhe. Mee Zinaabuu haasa'e. Kallattumaan gara gaaffii kottan darbaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa gaafa caffee duratti muudaman waadaa gurguddaa jajjaboo Oromoo jijjiiruu Oromoodhaaf waadaa galaniiti kan turanii. Yeroo hedduu namoonni waadaa hin galu yeroo waadaa nyaatantu mul'ata. Pirezidaantii Shimallis waadaa galtan agam tokko galmaan geessaniittu. Dubbiin kun gaan dubbii baatii 8 dura obbo Lammaan Magarsaa yeroo waa'ee ajjeechaa Jawaar Mahammadii wajjin walitti qabate
gara Harargee obbo Lammaan deemanii turan Dr. Abiyyi wajjin bakka sanatti waa haasa'anii turan waa'ee waadaa uummata kanaaf gahine waadaatu nyaatamee jira waadaa cabee jira viiyoo irratti kan isaan haasa'an yeroo jalqaba kaanee as geenyee dhaabbachuudhaaf miti jedhan baatii 8 booda garuu waan obbo Lammaan baatii 8 dura dubbatan kana obbo Shimallisii fi OBN Zinaabuu Asraat daayireektara olaanaa OBN akkamittiin waan obbo Lammaan jedhan sana deebisuu qabna kanammoo fuunee eenyutti galchina obbo Shimallisitti galchine obbo Shimallis gaafa muudamtan ummata fuunduratti waadaa galtanii jirtu waadaa galtan kana nyaattanii obbo Lammaan Magarsaa garuu akka dhuunfaatti hin jenne akka dhaabaatti jedhan wanti jalqaba waada mee waa'ee obbo Lammaa dhaggeeffanna. Kaleessa gaafa qabsoo kana waliin qaban jalqabnu gaafa gadi baanee qaama falmuu qabnu lubbuu keenya laannee falminu kan waadaa walii galle as geenya dhaabbachuuf hin turre imaanaan isin nutti kennitan kana qofan turre imaanaa guddaa ture kan nutti laattan waadaa gurguddaa walii galle baay'een isaan raawwanne kana isin hin sobnu hin taane. Obbo Lammaan Magarsaa waadaa uummata harkaa fuuneedhan ofii isaanis keessa ka'anii tiimii isaanii wajjin jiran kanas of keessa ka'anii waadaan uummata harkaa fuune kana hin turre as geenye dhaabbachuufis hin turre waan lolamu loluu qabnu lollee as geenye dhaabbachuuf hin turre hin taane galman geenye jedhan amma gaan deebii isa kanaa kennuudhaafi Zinaabuudhaafi obbo Shimallis immoo har'a gara obbo Shimallisitti fidanii obbo Shimallisiin qabsiisanii deebisuudhaaf deebiin obbo Shimallisoo maal jedha? Injifannoo uummata keenyaa waggaa 150 booda argate kan waggaa tokko fi joottan sadan arfan darbee kana keessatti aggaammii hedduun godhamee naannoo keenya giddugaleessa godhachuudhaan biyya giddugaleessa godhachuudhaan aggaammii hedduun taasifameera. Aggaammii hedduun taasifame sana adda tokkoon qabsaa'uudhaan balaawwan aggaamaman sana hambisuudhaan injifannoo uummata keenyaa akka itti fufu hojiin gochuun raawwatamee jira jechuudha. Kanaaf waadaan hin nyaatamne borus hin nyaatamu waadaa irratti waadaa biraa fiduudhaan uummata burjaajessuudhaan deemuu duuntaan waadaa warra dhufan sana raawwachaa kan raawwanne irraa immoo barachaa waadaa dabalataatiif of qopheessaa deemuu irratti argamna jechuudha. Waadaan uummata harkaa fuune kana galmaan geenyerraa waadaan uummata harkaa fuune kun maal dheeraadha gaaffiin deebiin isaanii caqeetti waadaan isaan uummata irraa fuudhan kuni waadaa misoomaati waadaan isaan uummata irraa fuudhan kuni waadaa humna nageenya Oromiyaa cimsuuti poolisoota cimsuu poolisii sana leenjisanii Oromiyaa keessa gallakkisan kana jechuudha poolisii sana cimsuu waadaan isaanii uummata harkaa fuudhan kuni jijjiirama argame kana cimsanii fuulduratti deemsisiisuu waan akkasii waan harcaatudha jechuudha nuti galmaan ga'aa jirra warra afaan faajjessaa jiran malee uummata kana warri afaan faajjessaa jiru kun eenyudha warra waadaan uummata harkaa fuune kun galman geenye jedhan obbo Lammaa fa'aa jechuudha obbo Shimallis Abdiisaa inni irraanfatan isa kanaan dura obbo Shimallis Abdiisaa waan waggaa tokko irraanfataniiru waan waggaa lama duraa irraanfataniiru waan hooggana isaanii pirezidaantii isaanii wajjin darban har'a irraanfataniiru sana dagataniiru har'a afaan faajjessuutti hin jiru warra kaleessa isaanii wajjin ta'anii lubbuu isaanii dabarsanii jireenya isaanii dabarsanii qabsoo kana keessatti warra itti loluu qaban lolan sana gaan har'a dagataniiru jechuudha pirezidaantummaarra jiru obbo Shimallis har'a obbo Lammaadhaaf waan isaan baatii 8 dura dubbatan kana deebii itti kennu wanti barbaachise waanuma kaleessa dhaggeeffattan sana waan qindaa'etu jira jechuudha isa booda guyyaa lama booda akka isaan hojiirra aangoorra ari'ataman labsachuuf deemu sanaaf dura bu'aniitu baatii 8 turaniitu gaaffii obbo Lammaan yommuu sana waan obbo Lammaan Harargeetti waan obbo Lammaan viiyoo irratti dubbatan kana har'a deebii kennaniif jechuudha waadaan uummata harkaa fuune kana miti waan uummati nutti kenne kana miti waan harcaatu kana miti jedhan obbo Lammaan obbo Shimallis wanti isaan waan guddaa godhanii dubbatan ayyaana irreechaati ayyaanni irreechaa bara TPLF uummata ajjeesaa turtes bara dargiin uummata ajjeesaa turtes baay'inni uummataatu wal caala malee Oromoon kabajachaa ture ajjeechaa sana keessas kabajachaa ture nama 700tu bakka isaatti dhaqee dhume yommuu sanas mootummaan iyyame miti dideen uummatu Oromoon ayyaaneffachaa ture Oromoon guyyaa tokko irreecha dhaabeen beeku ayyaaneffachaa dhuma jira obbo Shimallis garuu irreecha kan akka waan gaaffii uummataa deebisanitti godhachaa jiru
humna poolisii dheengadda leenjifatanii Oromiyaa keessatti gallakkisan kan akka waan gaaffii uummataa deebisanitti dubbachaa jiru. Poolisoonni leenjifatanii Oromiyaa keessatti isaan gallakkisan kunoo maal dalagaa jira? Maal godhaa jira? Uummata irratti akka akkamii geggeessaa jira? Kana uummataaf hin dhiisa. Har'a deebiin obbo Shimallis baatii 8 akkamittiin deebifne obbo Lammaadhaaf. Akkamittiin waan isaan gaafas jedhan kana laannaaf jedhanii har'atti qophaa'anii waan dheengadda waliin waan dheengadda waadaa walii galan isaanumtiyyuu wal galan jechuudha. Isaanumtiyyuu afaan wal faajjeessan jechuudha. Pirezidaantii kaleessa waliin turan, pirezidaantii kaleessa hoogganarraa fudhachaa turan, jaallee ittiin jedhanii kaleessa dhaadachaa turan har'a ganan jechuudha. Akkamittiin uummati amanata warra kana. Adda bilisummaa Oromoo keessa fakkeenya fudhadhaa. Warri dhaabicha geggeessaa ture bifa adda addaatiin dhaabicha keessaa gaafa bahu inni immoo dhaabicha geggeessaa jiru guyyaa tokko gadi ba'ee xiqqeessee hin beeku. Siyaasaan waan adda addaatiin wal duraa dhaabbatan malee waliin xiqqeessan jaallee jedhanillee wal kabaju. Ulfina walii kennu. Obbo Daawwidii obbo Galaasaa xiqqeessuu nagartu. Obbo Galaasaadha obbo Leencoo xiqqeessuu nagartu. Waliin xiqqeessan. Wal dura dhaabbachuu jira hin dhaabbatu sana. Garuu akka kana gadi bu'anii akka warra kanaatti garuu waliin xiqqeessan jechuudha. Hin dagatan obbo Lammaa Magarsaa sababii bilxiginnaan uummata Oromootiif hin ta'u kaayyoon keenya kana miti dura uummata keenyaaf hadhaabbannu warra biraa wajjin ijaaramuu dura uummata keenya hatiffannu lafa jiran kana har'a itti bobba'an jechuudha. Obbo Shimallis dagataniiru. Kaleessa garuu hoogganarraa fudhachaa turan. Kabajaan kaleessa har'a irraanfatame. Afaan faajjeessuu ittiin jedhaniin. Mee haasaame bushime. Alaabaa abaa'oo mana Oromootiin wayyaaniin mana namaatti gattee ittiin nama garafaa baatetu amma alaabaa TPLF faana waliin yeroo alatti hiriira bahamu baay'ee nama dinqa. Sadarkaa kamitti akka keessattuu illitoonni siyaasaa warri murnoonni siyaasaa fedhii adda addaa qaban sadarkaa kamitti akka gadi bu'anii fi sadarkaa kamitti akka injifataman kan namatti agarsiisudha jechuudha. Obbo Shime, dimookiraasii waan jedhamu bakka barreeffamaan malee isaan beektamni. Biyya faranjii kana keessa anachi jira. Hiriira magaalaa kana keessatti bira gaaf tokko argeera alaabaa warra TPLF. Garuu biyya kana keessa dimookiraasii waan jedhamutu jira Obbo Shime. TPLF isinii waan tokko isin hin goone isin ergamaa fi turtaniin nuti garuu itti miidhamaa turre. Oromoon biyya alaa kana keessatti argitan yoo xiqqaate harki 90 TPLFin tumamee TPLFin garafamee maatiin irraa ajjeefameeti kan biyya alaa kana baane. Warri paaspoortii biyya Itoophiyaatiin biyya kana keessa dhufe iskoolaarshiippiidhaan uummata xiqqoodha. Baay'ee xiqqoodha. Hedduu isin hiriira keessatti agartan kun garuu warra isin yeroo TPLFif ergamaa turtan sana caccabsitaniidha anaa kaasee jechuudha. Har'a waan kaleessaa sana dagannee alaabaa TPLF jalan dhaabbanne nuti. Hiriira bilxiginnaa mormuudhaaf mootummaa uummata keenya ajjeesaa jiru, mootummaa artistii keenya ajjeese, mootummaa hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti gidirsaa jiru, uummata kana fixaa jiru balaaleffachuuf gaafa gadi baatu warri TPLF egaa har'a TPLF biyya kana keessa kan jiru deeggartoota isaanii ta'uu danda'a. TPLF warra qawwee baatee nuti TPLF nuun jedhu deeggartoota isaanii ta'uu danda'a. Alaabaa baatanii dhufanii yoo achi keessa hiriiranii deemi jettee tumtaa. Mee hin garaftaa mee amma obbo Shimallisin hiriira kana keessa yoo jiraattanii deema asii jettanii tumtumoo maal gootu? Mirga qabannis dhufee balaaleffachuudhaaf. Garuu isaan maan kun akka ololli kun geggeeffamuuf waan beekanii fi Oromoon keenya hiriira gubbaa irratti yoo agartanii alaabaa duddarra kaa'atee deemu. Dubartoota immoo akka naxalaatti uffatanii deemu. Warri TPLF immoo maal godhu? Nama sadii ta'anii yoo jiraatan sadan alaabaa sadii duwwaa jira yoo ta'e alaabaan Oromoo 500 jira yoo ta'e alaabaa sadan isaanii sana isaan maal godhu? Muka dheeraatti fannifatanii ol kaafatu. Alaabaa Oromooti dura agarturraa kan isaanii adda waan ta'eef iji keechirra si bu'a. Iji namaa sana ilaala waan addaatu keessatti argame jechuudhaaf. Kanaafi Oromoon dhiphiinsa deemi na bira sin barbaadu jedhee nama tumu keessa jiru. Amma tummoo TPLFin immoo obbira alaabaa kana fiddani warra deeggartoota TPLF kana deemaa jedhee immoo dhee immoo ilaa warri kun warra biyya jeequ biyya ormaa keessatti dhaqanii nama jeequ jettu. Kanaaf chaansiin qabnu alaabaa kan isaa baattatee dhufe harkaa fuudhee Oromoon baatee inni jiinee fi alaabaa isaa baattatee dhufe of keessaa tumnee ari'uu hin dandeenyu. Poolisiitu eega.
yeroo Dr. Abiyyiin kinoo Minisootaa dhufanii alaabaan Oromoo achi tureera, alaabaan TPLFis tureera, alaabaa inni gundoo baatu sunis tureera, alaabaa inni lummuxxii sunis tureera, alaabaa hundumaatu ture. Har'a garuu hiriira kana irratti Oromoon alaabaa TPLF argee deemin haasaanuma dheengaddamee obbo Abbaa Duulaa waggaa 4 dura haasaan mee isaa wajjin wal fakkaata. Akkaataan dheengaddattaasaa yeroo hundumaa Oromoodhuma biyya alaa kana hadheessuudhaaf deemtu isin warri OPDO xureessuudhumaaf afaan faajjiidhuma gochuudhaaf eenyurraa bartan abbaadhuma keessee obbo Abbaa Duulaas kanuma haasaan obbo Abbaa Duulaa obbo Shimallis immoo abbaaf ilma. Televezyiinii irratti ilaalatan ture biyya alaatitti hiriira nagaa godhan. Alaabaa Minilikii fi alaabaa ABO bakka tokkotti dhaabaniiti hiriira ba'an. Duruu jedhamee ture. ABO fi Minilik tokko ta'anii jiru jechuudha. Tokko ta'anii jiru. Uummanni Oromoo injifannoo isaatiin ABO fi Minilik tokko godhee isaan wajjin dhaabbatu. Awwaalee bira darbee jira ammas awwaalee deema. Kana yeroo hundumaa Oromoo xiqqeessu, Oromoo salphisu, Oromootti waa maxxansu. Dheengadda waggaa 4 dura gaafa nuti hiriira ba'aa ture alaabaa Minilikii wajjin wal cinaa ba'anii ABO'dhaaf Minilik tokko jettu. Har'a immoo gaafa hiriira baanu immoo alaabaa ABO'tiif alaabaa TPLF wal cinaa qabu. TPLFdhaa fi Oromoon biyya alaa kun tokko, ABO'n kun tokko nuun jettu. Ummatuma keessan xiqqeessitu, ummatuma keessanitu mataa keessa gadhaa deemtu. Moo ololammoon barbaannu jettu. Walli olola isin caalu hin jiru. Miidiyaan isin harka jira, horiin isin harka jira, sagalee qabdu, hedduu bittanii jirtu. Garuu dhugaan qabdan, waan dhugaan qabneef hin mootan. Akkuma kana haasaa turan jechuudha Abbaa Duulaa. Alaabaan ABO isin jaallattanii har'a TPLF wajjin wal cinaa dhaabbate isin aarse kun. Dheengaddas alaabaa ABO alaabaa salummuxxii kan Minilikii wajjin wal cinaa dhaabbate isin aarse kuni maaliif alaabaa keessan hin godhattarre? Hamma kana ergi isin aarse. Hamma kana ergi garaa isin nyaate. Mee haasaa mee obbo Shime? Akkam ta'eeti alaabaa Oromoonni dhugaadhaaf jecha jalatti du'aa turan. Oromoonni maqaa alaabaa kanaan adabamaa turan. Utuu maan beekin alaabaa kana qeesaanitti gattee daldalaa Oromoo zarafaa baate, hidhaa baate, ari'aa baate, hoggansa Oromoo ittiin balleessaa baate, hayyuu Oromoo ittiin balleessaa baate. Alaabaa sana jalatti akkamitti alaabaan kun har'a hiriira? Alaabaa TPLF jalatti akkamitti alaabaan shanee hiriira? Alaabaan ABO obbo Shime hammanuma isin marare alaabaan kun baay'eenuma isin tole miti. Mee isin warra alaabaa kana baatee dhufu kaleessattaniin dheengadda TPLF alaabaa kana mana namaa keessa kaa'ee ittiin nama hidhe nama laamsheessaa ture. Isin har'a nama alaabaa kana dibatee deemu baatee deemu dadhaa dibaa jirtu. Kaarpeetii diimaa lafa aftaniitu simachaa jirtu. Maal godhaa jirtu isin har'a? Akka waan alaabaa kana jaallattaniin fakkeessine alaabaa gootonni qabsaa'onni itti wareegaman kanaaf kabajaa isin hammam qabduuf. Mee haasaa mee obbo Shime? Alaabaan ABO uummanni Oromoo kan Baaroon faan itti du'an, kan Magarsaa Bariifaa itti wareegaman, kan Badhoo Dachaasaa faan itti wareegaman, kan hayyoonni kun hundumtuu aarsaatti kaffalan, kan Abboomaa Mitikuu faan itti ajjeefaman akkam ta'eeti? Kan Galaasaa Dilboo faatti rakkatan akkam ta'eeti? Har'a alaabaan sun alaabaa garboonfataa keenya jalatti dhaqxee hiriirti. Kana diinni inni garboonfataan sunis garboonfataa saniif immoo farda ta'ee kan tajaajilu barbaadu kunis diina Oromooti. Garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Diinummaa isaanii ifatti labsanii jiru. Gochoota kanaan dura ture ifatti labsanii jira. Kana uummanni keenya beeku. Obbo Shime alaabaa kanaaf mee baay'ee dhumatu baay'ee isin dhagahame. Alaabaan kun alaabaa TPLF wajjin dhaabbachuunsaa kan keessan kan eenyu wajjin dhaabbachaa ture? Kunillee guyyaama tokko hiriira keessatti argame waliin.
Mee hamma kana alaabaa baaruu itti alaabaa abaluu itti magarsaa barii itti wareegame alaabaa nadhii gammadaa itti wareegame alaabaa hundi kun gootonni hundaa kun itti wareegame maaliif alaabaa naannoo Oromiyaan goone yoo isin marare TPLF caalaa warri alaabaa kana jibbuusin hammana jaallattan alaabaa kana hammana ulfina laattaniif alaabaa kana warra amma maqaa dhooftan gootota qabsaa'ota bilisummaa Oromoo tarreessitan kanaaf utuu kabajaa qabaattanii alaabaa isaan itti rakkatan kana alaabaa isaan itti aarsaa kaffalan kana alaabaa isaan dhiiga isaaniitti dhangalaasan kana alaabaa naannoo Oromiyaa godhattu isin har'a alaabaa kanaan Oromoon reebdan isinis har'a alaabaa kanaan Oromoon laamshessitan mee alaabaa kana fudhadhaate alaabaa naannoo Oromiyaa godhaa waggaa meeqa isin gaafachaa jirra ergi itti amanantani ergi alaabaa kanaaf qabsaa'oon baaroon tumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu Elemoo Qilxuufaa itti wareegamuu isaanii isiniif dhugaa ta'e fudhattanii isaan immoo gootota keessa yoo ta'e waan biraa meen godhina anammas uummata Oromoo irraa isa waa'ee Finfinnee isa waa'ee maalii isa waa'ee afaan Oromoo miti alaabaa Oromoon jaallatu kana alaabaa Oromoon jaallatu kana isin alaabaa naannoo Oromiyaan goone alaabaa keessan kana mee ilaalame kanaan har'a yoo waggaa 30 meeqa Oromoo ija jaamsaa jirtu alaabaa ciccittee gadi gombisee baata akkatti Oromoon alaabaa kana jibbu alaabaa kana eenyutu isin bittile TPLF kan isin bittile bushime silaasoo TPLF jibbitanii alaa kanas duukaa jijjiirattu maqaa jijjiirachuu miti maqaa opinion jijjiirtan miti alaabaa kanas duukaa jijjiirattu alaabaa TPLF isin bittilteedha alaabaa TPLF wajjin dhaabbachaa turedha nuti immoo alaabaa kana akka alaabaa TPLF itti ilaalla Oromoon tokko kanaaf aarsaan kaffalle naatarreessaa isin maqaa alaabaa isin amma jettan garuu alaabaa shanee jedha alaabaa abaawoo jedha alaabaa Oromootti amanna nuti alaabaadhuma kanaaf garuu kabajaa mana deessuu hin qabdan Oromoon garuu kabajaa inni qabu laalaa fi nadhii gammadaaf alaalaa har'a garuu nadhii gammadaati hin dhaadattu Dr. Ali Birraaf Qamar Yusufiin ilaalaa artistoota keenya artist Hacaaluu Hundeessaa ilaalaa artist Elemoo Aliitii fi artist Lataa Koomoo ilaalaa Saaliyaa Saamii ilaalaa Seenaa Solomooniin ilaalaa Saaliyaa Saamii ilaalaa shamarran Oromoo ilaalaa Liji Yareediin ilaalaa Jaafar Yusufiin ilaalaa mee ilaalaa poolisoota Oromiyaa inni booksii godhu biyya Awustiraaliyaa keessa atileetiin karaarra fiigu cherchiin biyya faranjii keessa jiru faarfattoonni waldaa amantaa ortodoksii keessatti sheekinni Oromoo obbo Shankifee Sheek Shankifeen yeroo hajjii deeman illee ummanni amantaa ilaalaa islaamni kiristaanni kan jaallatu artistoota Oromoo ilaalaa keffiyaaloo miila lama kan itti dhabe ilaalaa kun immoo biyya Keeniyaa keessatti mee ilaalaa mee boshime jaalala ummanni alaabaa kanaaf qabu Oromoon gaafa qotu Oromoon gaafa sagadu Oromoon gaafa mana sagadaa isaa fuulduratti Oromoon gaafa jumaa dhaqu shamarran Oromoo alaabichaan bareeddee karaa Oromoo irratti tokkummaa Oromoo jedhanii alaabicha bixxilatanii kaafatanii babbareedonni shamarran Oromoo dardarri Oromoo alaabaa kana mee ilaalame waan Oromoon jaallatu keessaa kan kooti jedhee kan inni fudhate alaabaa kana mee ilaalame boshime kana Oromoo alaabaa kana addaan baasaa jirtu mee ilaalame boshime jaalala Oromoon alaabichaaf qabu magaalaa Finfinnee keessatti shamarran Oromoo ilaalaa alaabichaan akkaseen bareedu atileetota Oromoo ilaalaa qeerroo Oromoo ilaalaa alaabaa kanaaf aarsaa hedduu kaffalame gundoo isaa hojjetatee Oromoon saayitii isaa hojjetatee Oromoon girgiddaarra kaawwatee Oromoon harkarra kaa'atee Oromoon ittiin wal faarfatee Oromoon ittiin wal dhaadatee Oromoon mana sagadaa isaa fuuldura kaawwatee Oromoon qarreen Oromoo ittiin bareeddee Oromoon ittiin dhaadatu alaabaa kana alaabaa naannoo Oromiyaa nu goota hintu
Alaabaa amma gootote meeqa itti wareegame jettanii dubbattan kan alaabaa naannoo Oromiyaa nu gootanitti obbo Shime. Yeroo ittiin loluu maleessa yeroo garuu waan dhugaa waan ummati barbaadu waan ummati keenya hawwu waan ummati keenya bu'uuf waan ummati keenya gaggabuuf alaabaa kana alaabaa naannoo Oromiyaa nu gootanii. Alaabaa Magarsaa Bariifaatti aarsaa kaffalan. Alaabaa Laggasaa Wogiifaatti aarsaa kaffalan. Alaabaa Badhoo Dachaasafaatti aarsaa kaffalan. Alaabaa Eebbisaa Addunyaafatti aarsaa kaffalan. Alaabaa Himee Yuusuffaa, Usmaayyoo Muusaafaa, Maaram Erqaasaafaa, Yoosef Gammachuufaa itti aarsaa kaffalan. Jireenya ayyaanaafaa artistoonni Oromoo qaqqaaliin. Qabsaa'onni Oromoo, hayyoonni Oromoo, qeerroof qarreen Oromoo. Alaabaan kun alaabaa TPLF wajjin biyya faranjii keessatti akkamitti dhaabbatettanii dubbattu. Mee ofii keessanii alaabaa naannoo Oromiyaa godhattanii mee guyyaa tokko obbo Shimallis isin baattanii ittiin dhaadattanii alaabaa koo jettanii ittiin dhaadattanii beektu. Oromoodhaaf waan tokko hin godhina. Dhiisaa waan gurguddaa gaaffii Oromoo isa gurguddaa yoo dhiisa isa uummata biraa wajjin walitti isin buusuu danda'u jennu. Kun eenyu wajjin walitti isin buusuu hin danda'u. Oromoo alaabaa kee baattadhu. Alaabaan kun alaabaa naannoo Oromiyaa ta'uu qaba jettanii yoo nu murteessitanii beektu. Kan kanan goone isa guddaa eessaa isinirraa digan. Alaabaa TPLF isiniif bixxilte. Alaabaa gurraattii bifa hin qabne kana. Alaabaa TPLF isiniif bixxilte. Alaabaa gurraattii ciccittee aduuf bokkaadhatti roobee Oromoon lafaan kaafne kana har'a oonaatu biyya Oromiyaa keessa fuutanii deemaa. Ilma namaa jechuun maalii kaanisa yoonaa sun qabannee xiqqoonnee keessa. Oromoonis biyya keessa jirtan sagantaa kana hordoftanii nuti warri biyya alaa jirru TPLF wajjin tokko taanee miti. Biyyi kun biyya mirgin ilma namaa mirgi hundaan itti kabajamudha. Oromoon akka Oromootti hiriiraan ba'a jedhee beeksifatee gaafa gadi ba'u warri baay'een dhufee Oromoo wajjin hiriira. Somaaleen hin dhufu, Ogaadeen hin dhufu, Walaayittaan hin dhufu, warri Tigraay hin dhufu, warri Amaaraan dhufu. Duris dhufaa turan. Yeroo dhufan kana hundumtuu isaanii eenyummaa isaanii baattatanii dhufu. Lakkii kan kee lafa kaa'ii ittiin hin jennuun. Nutis yoo garaa qabaanne yoo barbaanne kan isaanii dhanna alaabaa keenya uffanne. Yeroo baay'ee garuu hiriira Oromootu baay'ata waan ta'eef lafa Oromoo dhufu isaan biyya tokko keessa waliin jiraanna. Lakkii nu biraan dhufinaa jennee ofirraan dhiibnu akkuma kunoo warri bilxiginnaa yeroo barbaadan Oromoon haammataadha jedhan hin haammanne al tokko tokko. Jalaa baraamna malee. Kanaaf obbo Shime nuti TPLF wajjin tokko taanee miti. TPLF hoogganoota keessan turan hankeenya miti. Isiniif iyyuu hin gammanne. Isiniif iyyuu hin jaallanne. Isiniin TPLF jalaa hin baamne TPLF jala gallaa nuti. Maal arganne isin qurceessite malee isin laamshessite malee Oromoo irraa adda isin goote malee galanni Lammaa Magarsaa Oromoo wajjin kan walitti isin araarse. Kanaaf TPLF wajjin tokko hin taane tokko ta'uuf isin deemne. TPLF har'as diina Oromoo, kaleessas diina Oromoo, boris diina Oromoo akkasitti amanne nuti. Miyaasaa. Uummanni Oromoo waan qabsaa'ee sun kallattii adda addaatiin qabsoo gaggeesse sanarraa injifannoo argatee jira, hiree argatee jira, aangoo argatee jira. Aangoo argate kana immoo itti gargaaramee jiruuf jireenya isaa jijjiiru. Itti gargaaramuudhaaf immoo waan gaagaamatti ta'u, waan isa balleessuudhaaf dhufu immoo fuulee dhaabbatee irratti qabsaa'uu danda'u ture jira. Gaheen uummata keenyaa amma lama. Tokko hiree argate kanatti gargaaramuudha. Aangoo argate kanatti jiruuf jireenya isaa, siyaasa isaa, hawaasummaa isaa, dinagdee isaa itti jijjiiruudhaaf itti gargaaramuudha. Kun isa jalqabaate. Aangoo argate, hiree argate kana immoo itti gargaaramu. Aangoon arganne Jawaariin mana hidhaa. Aangoon arganne Baqqalee Garbaa mana hidhaa. Aangoon arganne Shagguut Galataa mana hidhaa. Aangoon arganne qabsaa'ota Oromoo mana hidhaatti guruudha. Kana aangoon arganne obbo Shime. Aangoo argate kan Oromoon aangoo argate kanatti fayyadamu.
akkuma kana haasaa turan waggaa 4 irraa abbaan duulaa mootummaan kun mootummaa Oromoon filatee nuun jedhan abbaan duulaa fi Shimallis jechuun abbaaf ilma mee abbeen obbo Shimallis immoo maal jedhu mootummaan kun mootummaa uummanni Oromoo filate mootummaan kun hundaa ol faayidaa fi faayidaa uummata Oromoo duwwaa ta'e mootummaan akkam jettu kana obbo Shimallis gorsaan keessanis kira obbo Abbaa Duulaa akka jiru yeroo TPLF wajjin turanis mootummaa kanaa uummata filatee nuun jettu TPLF immoo kuufnee ammas immoo mootummaa uummata filatee dhufee nuun jettu isa kamiin furan nagaa nuti ngubanne yaa opinion nu gubdadeem TPLF bakka sanaa dhabamee opinion bilxiginnaa ta'ee gadi ba'uun kun mootummaa Oromoon ijaarrate nuun jedhu bara TPLF turtan opinion turtanis Abbaan Duulaa sanuma jedhu gaafa isinirra jirtan uummata filatee jechuudha gaafa isinirra jirtan aangoo uummati argate jechuudha mi'aazaamee obbo Shimallis lammaffaa warreen hireen argate kan harkaa baasuudhaaf deeman immoo fuulee dhaabbachuudhaan cabsuudha. Isa kanaaf tokko dubbicha hubachuudha. Dubbicha irratti iftoomina argachuudha. Dubbicha iftoomina gaarratti qabaatee uummanni keenya dhaabbatee jennaan humni isa injifatu tokko iyyuu hin jiru. Jarri kunis akkanumaan dhamahu. Akkasumaan dhamahu. Inni lammaffaa immoo daboodha. Waan amma arganne kana warra nurkaa baasisuuf deeman kan irratti Oromoon irratti jabaatee kottaa Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo, uummanni Oromoo waan amma isin argattan kan isin irraa fuuchuuf deemu kan irratti bobba'uu qabdu, loluu qabdu, fuuldura dhaabbachuu qabdu. Abbaan obbo Shimallis immoo maal jedhan kanaan dura gorsaan isaanii ammaa jechuudha. Obbo Abbaa Duulaas kanaan dura kanuma jedhan ture. Mee obbo Abbaa Duulaa mee haasa'ame isin? Dargaggoonnis shamarran jaarsoleen abbootiin hundumtuu gaafii qabu tasgabbiidhaan laaluu qaba. Humnoota immoo isa meeshaa godhachuudhaaf deeman kana ofirraa cinaatti galchee mootummaa isaa wajjiniin mootummaa filatee wajjiniin mari'achuu hiikuu fuulduratti tarkaanfachuu qaba. Nageenya isaatis eeguu qaba jedhee tanaman. Amma obbo Abbaa Duulaa gorsaa obbo Shimallis jechuudha. Yeroo TPLF wajjin turanis mootummaan kun mootummaa uummanni filateedha. Warra mootummaa kana kuffisuu barbaadan mootummaa kana irratti ka'anii uummati irratti ka'uu qabaanuun jedhan har'as kanuma jedhu jechuudha. Isuma kaleessaatu har'a immoo dargaggeessa taasa. Abbaan Duulaallee gaa xiqqoo guddifatanii fidanii as kaatanii isuma sana galagalchanii haasifachaa jiru jechuudha. Amma gaa nuti konfiyuuzii taane dheengaddas warra akka jedhe har'a gorsaa obbo Shimallis. Mootummaa TPLF dheengadda mootummaa uummanni filatee mootummaa kana jabeeffachuu qaba Oromoon mootummaa kana cimsachuu qaba kan nuun jechaa ture gorsaa obbo Shimallis har'a abbaa obbo Shimallis obbo Abbaa Duulaati. Abbaa Oppiidoo jechuu kooti walumaa gala dhiifama. Obbo Abdiisaa jechuu koo miti. Abbaa warra kana abbaa obbo Dr. Abiyyi faa abbaa warra Oppiidoo jechuudha obbo Abbaa Duulaa. Dheengadda gaafa TPLF jala jirtanis kanuma nuu qarartu. Kanuma nuu faarfachaa turtan har'as kanuma jettu. Haasa'ame obbo Shime. TPLF lammaffaa caffee araaratti hin deebi'u. 4 kiilootti hin deebi'u lammaffaa. Waaqayyo hin deebisin. Amma golgaatti dhiyeessee jira. Golga san keessattis umurii dheeraan qabaatu. Warri immoo TPLF farda ta'uu barbaadan immoo kan danda'ame fardicha jalaa baasan. Kan didee immoo jarri narra koran malee jedhee immoo maraatu immoo fardicha kottee isaa murra. Malee farda keenyaan deebi'anii Oromoo irratti garboonfataa ta'anii jiraachuu hin danda'an. Waaqayyoon isaan hin fidin 4 kiilootti hin deebi'an. Warri dheengadda farda ta'ee fidee achiin ga'ee jalaa baafneerra amma farda biraa isaan hin barbaachisu. Farda warra dheengadda isaan hin baatee gulufaa ture. Farda warra dheengadda isaaniin baatee utaalaa ture. Oromoon akkamittiin isiniin warra farda TPLF ture jalaa isin baasee ofii jala gala. Mee bu'aan isaanirraa argamu maan? Isiniyyuu wanti argattan hin jiru. Namaa gadi isin goote TPLF. Har'ammoo Oromoon ija qabaatee Oromoodhuma ta'ee namni Oromoo ta'ee dhaqee TPLF jala galee farda ta'uuf jira laata? Yoo isin kaleessa waan gaarii argattan waan isin gaarii argattan kanatti inaafee jala garu yoo jiraate malee
waan isin godhaa turan akkaataatti isin kabalaa turan akkaataatti itti isin dhiitaa turan akkaataa akka barbaadan isin godhaa turan summiin isin ajjeesaa turan biyyaa isin baasaa turan sana otoo ilaaluu Oromoon har'a dhaqee TPLF jala gala jira. Obbo Abbaa Duulaa immoo maal jedhan turan kanaan dura? Har'a warri biyya alaa ta'anii wal ijaaranii miidiyaa jiran hundaaf fayyadamanii duulaa jiran kun gartokkeen isaanii taayitaa warra irraa fudhatame nafxanyoota. Har'as nuuf boo tan nu bo'aniif maaliif of danda'anii nagaan jiraatanidha. Sababa ta'e hundaan abidda kana qabatanii abidda kana bobeessuudhaan fedhii isaanii san guutan. Obbo Shibe akka jiran jechuudha. Obbo Abbaa Duulaa immoo akka jiran. Duraan yeroo TPLF wajjin turtanii TPLF farda taatanii gulufamaa fi turtan sana warri biyya alaati warri isin mormu kuni warra Minilikii wajjin hojjetu jechuudha. Ijoollee Minilikii jechuudha. Amma immoo dubbiin galagalchee isin isaanii wajjin taatanii immoo har'a immoo warra isin mormu kun immoo warra isin gadda farda taatanii akka fardaatti ofirra keessa deemaa turtan kun immoo har'a TPLF wajjin taa jechuudha. Maal sobuma OPDO dadhabne yoo nuti eessa dhan nagaa nuti eessuma dhan isin jalaa Obbo Shime eessa dhan gingilchaan kanaaf waan baay'ee gadi baasa haasaame Obbo Shime. Amma ittittiinis aannanayeetuunis itittuunis dhadhaanis dhabnis jabbileenis nu harka jira. Duris isinuma harka ture. Aannan sana TPLF elmiteen beektu isintu elmee fi kennaafi tureef. Isintu aannan elmanii fi itittuu gaarii laattanii fi dhama dhugaa turtan. Oromoo immoo agabeessitanii. Duris isinuma harka ture Obbo Shimallis. Warri TPLFin afaan ka'aa ture isinii Obbo Shimallis. OPDOtaam keessa turtaniim waliin turtaniim wanti jijjiirame hin jiru inni jennuuf kanaaf warri gaafa sana farda ta'ee jara kana gulufsiisaa tures isiniim Oromiyaa keessaa elmee jara afaan ka'aa ture isiniim qabeenya Oromoo irratti kennaa fi warri ture isiniim Obbo Shimallis kan biraan turreem isiniin TPLF manadhaa keessa isin keessee nyaanneem isintu kennaa fi ture afaan ka'aa turtaniim Obbo Shime. Finfinnee irratti garuu hojii babal'aan keessattuu muummicha ministeeraa keenya irraa kaasee hojii babal'aan hojjetamaa jira. Barreen gaddaa murtee muummichi ministeeraa murteessaniin kabajamoo Dr. Abiy muummicha ministeeraa waan jedhan tokko na yaadadha. Muummichi ministeeraa qobaasaa dubbatee qobaasaatti qoratamee yeroo sana. Obbo Shimallis isin hojiirra hin jirtanii maa waan hundumaa utuu dhaaba keenya jettanii mootummaa keenya jettanii akkamiin bareedu muummichi ministeeraa isduma isin hojiirra hin jirtan jechuudha waanuma muummichi ministeeraa godhan nutti maa jirtu jechuudha. Muummichi ministeeraa waa Finfinneetti akka jedhe muummichi ministeeraa wanta inni jedhe tokko akkas muummichi ministeeraa qofaa isaa mormaa ture muummichi ministeeraa Obbo Shime hojii dhiistanii hojiirra hin jirtan fakkaata. Mee haasaa anaa nyaatu. Warreen maqaa Oromootiin kakatanii fi sabboonaa dhumaa of godhanii of laalan gaafa irreecha hora Finfinneetti kabaju maaliif Oromoon maaliif kabaje kan jedhe warra kaan caala warra keenya. Baay'ee na ajaa'ibe. Baay'ee. Warrumti keenya. Warri keessan OPDO'n. Warri sabboonaa miidiyaa fi feesbuukii. Maaliif Oromoon irreecha Finfinneetti amma kabajuu isaa kun hin fayyadaa? Fayyadu. Maal isaa godha? Jedhanii albee nutti qarachaa ba'an. Isin qalanii? Warra fakkeessanii jira. Oromootti innaa garagaran sirba biraa kan sirban. Warra biraatti immoo innaa garagaran jaalatamuudhaaf sirba biraa warra sirbanitu jira. Maaliif warra akka jiran nutti hin fiddanii? Oromoo ta'ee namni Oromoon ayyaanni irreechaa maaliif Finfinneetti kabajama kan jedhe sana maa nutti himtan maaliif viidiyoon fiddan qabatamaa?
akka jechaa turanii warruma kan keenyaati. Raayyaa mee kolfi. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sabboontotaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sabboontotaati. Maalo bashine maalo torbanitti guyyaa tokko illee taatu kottaa akka nu bashannansiisa maalo. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaan kun yoo siif tole sheerii waliif godhaa. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. Kun miidiyaa keessan Qaanqee show sagantaa gingilchaati. Qopheesse kan isin biraan ga'u qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Nagaatti.